Akeekkachiisni dhumaa reefuu ajaja waraanaa olaanaa Teheraan irraa dhukaafameera. Halkan kana Iraan doorsisa dhiiga namaa qabbaneessu kallattiin Israa'eliif yeroo kennitutti lafti miila hooggantoota ba'aa giddu galeessaa jala jiru raafame. Waajjirri muummee giddu galeessaa Kaatamal Biyaa humna guddaa qabu hiree waliigaltee nagaa lookoo qal'aa tokkoon akka fannifame labseera. Haleellaan kibba Libaanos irratti raawwatamu hatattamaan yoo hin dhaabbanne deebii guddaa hamaa ta'e akka kennu dhaadateera. Tiraamp gama isaaniin waliigalteen Iraan kun kanuma akka hin taane ibsuun haleellaan haaromfamuu akka danda'u akeekkachiiseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Teheraan amala gaarii yoo hin qabaanne boombii darbachuutti akka deebi'u gaazexeessitootatti himeera. Waliigalteen torban kana Iraan waliin labsame waliigaltee wal hubannoo ta'uu fi ammas jijjiiramuu akka danda'u ifatti ibseera. Tiraamp wanti kun yoo natti toluu dide gara dhukaasattan deebi'a jechuun ifaan ifatti dubbateera. Hooggantoonni Iraan amala gaarii yoo qabaachuu didan USA naannoo isaan irratti boombii darbachuu akka jalqabdu akeekkachiiseera. Waashingitanii fi Teheraan waraana kana xumuruuf jimaata dhufu Siwiizerlaanditti sirna mallattoo ni gaggeessu jedhamee eegama. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp xumura waraana kanaa kabajuun addunyaarra yeroo naanna'u ajajni waraanaa Iraan keessa jiru amma dhugaa rifaasisaa fi dhiigan dhangala'ee tokko saaxileera. Waajjirri muummee Iraan gabaasa tarsiimoo baase waraana dhaabuun guutummaatti gara abjuutti jijjiiramuu mirkaneesseera. Akka ragaa waraanaa agarsiisutti waraanni Israa'el sa'aatii 48 darban keessatti qofa yeroo 84 haala nama ajaa'ibuun dhukaasa dhaabuu kana abiddaan gubeera. Gabaasni kun akka jedhutti dhukaasa dhaabuun Paakistaan giddu galeessa godhatus meeshaalee waraanaa ulfaatoon taankii fi dirooniin Israa'el duula kana gara jabinaan guutuu kibba Libaanositti gaggeessaa akka jiran ifa godheera. Kallattii magaalota irratti xiyyeeffachuun bu'uuraalee misoomaa barbadeessuun uummata nagaa irratti miidhaa hamaa geessisaa jirus jedhameera. Iraan ifatti obsa fixachuu himteetti. Waajjirri muummee giddu galeessaa Kaatamal Biyaa meeshaalee gammachiisoo dippiloomaasii lafa kaa'uun akeekkachiisa araarama hin qabne kan waraana waliigalaaf qophii ta'e kenneera. Humnoonni misaayilaa fi dirooniiwwan humna guddaa qaban taargeettii isaanii adda baasuun ajaja rukuti jedhu eegaa akka jiran hawaasa addunyaaf ifa godhaniiru. Ajajaan humna waraanaa Iraan Israa'el irratti abidda roobsuuf qophii xumuruu isaa ifatti beeksiseera. Halkan kana addunyaa guutuuf akeekkachiisa dhumaa dabarsaa jirra jechuun waraanni shororkeessummaa daa'imman ajjeesu gocha badaasaa battalumatti xumuree kibba Libaanos keessaa yoo ba'uu dide humna guddaa Iraan irraa deebii hamaa caccabsaa fi kan hin dagatamne eeguu qaba jechuun ibseera. Teheraan akeekkachiisa ulfaatoo kana ejjennoo dippiloomaasii hin raafamneen deeggaraa jirti. Jimaata dhufu waliigaltee Siwiizerlaanditti mallattaa'uu isaa dura haleellaan Israa'el Libaanos keessatti taasiftu hundi guutumaa guututti dhaabbachuu qaba jetteetti. Teheraan yoo boombiin Beeruutii fi Nabaatiyyee irratti bu'aa jiru itti fufe nageenyi Awurooppaa keessatti mallattaa'uu akka hin jirre ifatti labsiteetti. Waraanni gurraandhala 28 gara abidda naannootti dhoohe amma yaada wal faallaa balaa guddaa qabuun kiyyootti galeera. Tiraamp nagaa labsaniiru Iraan Libaanosiif haqa gaafachaa jirti. Taankonni lafarra jiran ammoo mootora isaanii dhaamsuu didaniiru. Kana cinaatti dhoohinsi ajaa'ibsiisaa hooggantoota addunyaa humna guddaa qaban gidduutti uumame reefu waltajjii addunyaa caccabseera. Walgayii G7 Faransaayitti gaggeeffame gubbaa dhaabbachuun Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aarii guddaa qaban muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu irratti haleellaa gara jabinaa uummata addunyaaf ifa ta'e bananiiru. Tiraamp haala duraan baratamne Netanyaahuu haleellaa waraanaa hamaa fi garmalee ta'e raawwachaa jira jechuun himateera. Israa'el Ameerikaa malee jiraachuu akka hin dandeenye yaadachiisuun haleellaa xiyyaaraa Israa'el waxabajjii 14 Beeruut keessatti raawwattes qeeqaniiru. Haleellaan kun waliigaltee nagaa Ameerikaa fi Iraan labsamuuf sa'aatii tokko yeroo hafutti akka ta'es yaadachiisaniiru. Haleellaan kun Libaanos irratti osoo hin taane ana mataa kiyya irratti kan xiyyeeffateedha jechuunis aarii qaban ibsaniiru. Tiraamp tooftaa waraanaa Netanyaahuu fayyadamaa jiru humnoota gurguddoo addunyaa fuulduratti balaaleffateera. Amma biibbiin daangaa Libaanos kabajuu qaba maraatummaan kunis dhaabbachuu qaba jechuun waraanni kun yeroo dheeraaf itti fufuun namoota baay'ee ajjeeseera. Yeroo hoogganaa tokko ajjeesuuf barbaaddu hundatti mana appaartaamaa guutuu kuffisuun qabdu. Kunis maraatummaadha. Namoonni qulqulluu manneen appaartaamaa sana keessa jiran hundi isaanii Hizbollaa miti jechuun ibseera. Ministeeronni Israa'el Ameerikaa tuffachuun kibba Libaanos dhuunfachuu akka itti fufan ija jabinaa yeroo labsanitti Tiraamp akeekkachiisa guutuu kallattiin Yerusaalemitti dhukaaseera. Furtuun lubbuun jiraachuu Israa'elis eenyu harka akka jiru sirriitti yaadachiiseera. Tiraamp haasawa itti fufuun dhugaa dubbachuuf Ameerikaa malee Israa'el hin jirtu jedheera.
Kana malees osoo ani aangorra jiraachuu baadhe Israa'eliin jirtu ture. Sababni isaas seenaa Ameerikaa keessatti pireezidaantiin biraa waan ani biyya saniif hojjedhe hojjechuudhaaf fedhii hin qabu ture jechuun ibseera. Israa'el namoota nagaa osoo hin duguugin Hizbollaa loluullee hin dandeenye. Kun immoo dadhabbina baay'ee kan ibsuudha jechuun ibseera. Ameerikaan waraana kana hoogganaa Siiriyaa Mohammad al-Sharaf dabarsitee akka kennitus yaada dhiyeessaniiru. Tiraamp dippiloomaatota idil addunyaa akkas jechuun ajaa'ibsiiseera. Israa'el nama hunda osoo hin ajjeesin hojii kana hojjechuu yoo dadhabde Suuriyaan hojii sana ni hojjetti. Suuriyaan Hizbollaa akka kunuunsitu Israa'eliif yaada dhiyeessan ture jechuun sababni isaas al-Sharaan dandeettii guddaa qaba. Hojii ajaa'ibaa Suuriyaa walitti harkisuu hojjeteera. Hizbollas hin jaalatu jechuun ibseera. Yaa ta'u malee mootummaa Siiriyaa yaada kana kuffisuun waraana Libaanos keessaa akkas seenne ibseera. Gama biraan gamtaa Ameerikaa fi Israa'el gidduutti muddamni biraa dhalateera. Dhahannaa seena qabeessa fi salphisaa ta'een White House balbala isaa fuula Beniyaamin Netanyaahuu irratti rukuteera. Israa'el walii galtee dhoksaa USA Iraan waliin taasiftee ilaaluuf gaafii dhiyeessiteetti. Yaa ta'u malee Ameerikaan gaafii kana kuffisteetti. Kanarraa kan ka'e hooggantoonni Israa'el aarii guddaa qaban ifatti ibsuun waliigalteen kun jimaata dhufu osoo mallattaa'in dura mancaasuuf waraana qopheessaa akka jiran ifatti saaxilameera. Hiikkaan gaa'elaa USA fi Israa'el gidduutti mudachaa jiru haala ajaa'ibsiisaa ta'een ariifateera. Akka riippoortaroonni chaanaalii 12 jedhanitti mootummaan Beniyaamin Netanyaahuu gaafii ariifachiisaa Waashingtaniif dhiyeesseera. Barreeffama guutuu waliigaltee wal hubannoo kana akka ilaalus kadhateera. Tarkaanfii dippiloomaatota addunyaa ajaa'ibsiisa kanaan bulchiinsi Tiraamp gaafii kana guutumatti kuffiseera. Humna basaasaa Israa'elis guutumatti dukkana keessatti hambiseera. Netanyaahuu mataan isaa gaazexeessitoota dura dhaabbachuun guutumatti adda baafamuu isaa amanee fudhachuuf dirqameera. Netanyaahuu halkan kana guutumatti uummataaf ifa gochuu barbaanna jechuun waa'ee waliigaltee kanaa waan beeknu hin qabnu jedheera. Yaa ta'u malee wanti ifa ta'uu qabu waliigalteen Iraan waliin taasifame kun kan Tiraamp jechuun kunis murtoo isaati. Israa'el dantaa mataa ishee qabdi waan ta'eef isas ni eegdi jechuun ibseera. Dhaabbata nageenyaa Israa'el keessatti miirri muufannaa gadi fagoo fi dheekkamsa qulqulluutti jijjiirameera. Akka chaanaaliin I24 News jedhutti qondaalonni waraanaa Israa'el waliigaltee nagaa kana balaa guututti ilaalaniiru. Keessattuu keewwattoota Israa'el hatattamaan Libaanos keessaa akka baatuuf boombii naannoo guuturratti darbitu hatattamaan akka dhaabdu gaafatu kuffisaniiru. Chaanaaliin kun akka jedhutti qondaalonni ittisaa Israa'el sadarkaa olaanaa qabanii fi maqaan isaanii akka hin naamne gaafatan jecha ulfaataa fi nama dhukkubsu tokkoon haala kana ibsaniiru. Waliigalteen kun mootummaa Israa'eliif qaanii guddaa seenaa keessatti mul'atee hin beekne jechuun deebii kanaaf Teel Aviv ergaa qabbanaawaa fi murtii qabu gara White House'itti ergaa jirti jechuunis himaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo wayitaawoo biroo sa'aatiiwwaniin booda qabannee aga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan.